Kushiina ina mantukan Araba farda anura qabne betu alkan irra deema bulu tansan dushi tabasata ulla dufe cinan sararafate nala mushakla arab toalek araba ya rabbi araba na jibbisi tenen jalachi murike anaka araba wonta jibbunjurwan biya la fakana abo faranjiri bo ho jettena ke ni sifteti jiradunan jette mana faranjin agese faranjin akasitti waraqana ke ni siftiya biya masri kesatti nam tokko gazintu ni arabni yette sangumma araba gati be kono dan holumma araba gati be kono faranji umri ki eratu agese arabni shamarran kenya gudete shamarran biya araba shama taate biya coma qabso oromo kesayu shamarran tu barsanti sagaltamak kuma kessa qaba qoradha lala agesani qabso oromo kara kaminude deme darbeste kanu buste shamarran biya araba kesan jirtu tanan mulma kiya fudda ma kabajan kennu fi ini sin araban do wotam to kannan ini si boki ra darbatam to kannan malaka si debi si ne jenne kadi banan afam banu fasir me angalef isingaltani tenjelalla leboch wala biya faranji jiranus jabad unan jedu male age esa dubartin she biya america jirtus very good jetti male nat ini na 15 sein obboletti siti kan biya araba kessa kushina kessa arabni kan arabni da fara kan arabni foqira darbata agesa obboletti siti si biya faranji jirtu ingammaddi malif isin demokrasiya gat kumati qabdi baay'ee gaddi shamarran biya arabati male shamarran biya araba ma fol kaftani jettu afan guttattani makina bitattani dettu biride bortiti panti baftani gurgur qalli sinoji qallan duga setani obboletti ki ya imboyni ana dukubu agese imbohin sitin nagahamin ogga afurimiti ogga afurtamayote malakni ke ni debiya hattula namni attu wali kille hattula Mukaan birrii miti fayyaa kiyya qofa na boojise malee birrii na boojifne fayyaa kiyya idimee kee kinni nyaadhu naan jedhan kanaatu miidhu ayi naa godhaa birrii fi miti fayyuma kiyya barbaada. Dhaggeeffadhaa. Dhageessanii? Amma warri jala kana jirtan hundi keessan godhame. Koppilinkiin keessan jiru taaptaabii miiliyoonaan baasan jirtanii. Namni kun akka keessan dubbachaa jira durgoo isinirraa barbaadaan jirru nuti hundi keenya warri as teennu koppilinki godhamee jajjabaadha. Koppilinki kana 20 hangaa taaptaabii kana immoo miiliyoonaan gaya dafa mana kana riippoorti gochaa jirtan ni beeytanii waan taateef koppilinki godha. Jabaadhaa hundi keessanuu jechuudha. Akaawuntiin kiyya guddaallee ni gobatee asumaan fooloo fudhadhaadha. Jabaadhaa hundi keessanuu koppilinki godha. Ani ni na dhibu maali beektaa? Inni na dhibeene gubeene gubuudhi na gubeene waadumaa inni ise hiriyani riyaada dubbatu. Ani boona baalee gafantali Saudi Arabiyaa keessa Mubaarak birrii 5,000 nyaatee jettu boona baalee Mubaarak dhugumatti birrii 5,000 wayii Saudi Arabiyaa nyaattee qabdaadhaan jedhe. Kottu naan jedhe nama mee gastii isaarratti na gaafate gargaarsa gaafa kana. Xaadaa gargaarsa nama gargaarte narraa qabdaan hin jedheen natti argitetti akka yerootti. Achuma namuucaa kana jabeeffadhe jaalladhe boona isuma dhuguma. Laa wallo suun hin taatu fidaanatti. Namni Mubaarak maallaqa sin irraa nyaate nama 2,200 miti nama 4,000 naa fida. Namni Mubaarak maallaqa sin irraa nyaate yoo jiraattan sadii barreeffadhu ol galii himadhu fudhu nan qabala. Rabbi nu nyaachisi maallaqa keessan. Dhumate fedhaa kafalaan kafalla. Isin dhaqaattonni footoo koo garagalchaa na waama dhufeen kafala. Ishi. Ijoolleen kun sadanii footoon jala gadhiifameera giiftii koo yoo dhufee kafale. Yoo dhufee bilookii irraa si kaasee si dawwale gastiirra dhufu malee hin fudhannu waan ta'eef rabbi si haa fayyisu fayyaa gaariitti si haa deebisu. Qoricha umrii guutuu fudhuuf hin jedhan miti. Rabbiin immoo rabbiin fayyaa kee guutuu si deebisee rabbi nu haa gammachiisu. Abshir. Si jaallanna. Ishi kun ijoolleen fooloo si godhanii hundi nama 260.
sababa kiyya si arrabsanii dhiifama naa godhan wanni suuraa La 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 sababa kee morma koo kennee raan. Dhalluma jedhi. Hin jedhin akkan. Hin jedhin. Morma kiyya kennee raan. Isinuu amata meeqa jiraattan ummataaf. Isinuu jireenya keessa dhiiftanii. Shagaalaatu isiniin jennu. Waa meeqa isiniin jennu. Waa meeqa dandeessanii nu dandeessan. Umurii keessan guutuu Liibiyaa keessa dhiira meeqa baaftan dhiirri sun ana. Dubartii meeqa baaftan dubartiin sun haadha kooti obboleettii kooti. Kufataa meeqa yaalchiftan. Meeqa hindiitti ergitan. Galanni keessan rabbi isiniif haa kafalu. Abshir. Dhiifama wanta sila. User ko follow si gaafadheera. Abshir hundi keenya iyyuu du'aadhaan si bira dhaabbannaa. Ijoollee nama dhibba afurii. Namni tokko akka Maaliif jabeessuuf deebisii ishee hunda jalaati. Deebisii fooloo ishee. namni kuma lama wayita jala jiranii hundi keessanuu du'aa kadhaa fi obboleewwan koo rabbiin si afeessu rabbii afeekkeetti si adeebisu rabbiin nama jaallatu kubsaa abshirii haqa keemmoo inuma deebi'aa imimmaan kan keemmoo namni tokko akka arguun eeyyaminiif nam tokko imimmaan kee bakka tokkotti hin buusin eenyuuf jettee imimmaan buuftu nama boraqni kan keenyaatee deemu jetteemo maaliif haa ta'u imimmaan kee namni tokko akka arginu abshir du'aadhaan si bira jirra hundi keenya iyyuu du'aa isiif kadhanna rabbii walii kadhachuu wallahi birrii fi boonna ammallee otaa Oromoo ko an fayyaa kiyyaa kan dhimee kee kiniini nyaadhu ani nama hojjise du'aa naa godha rabbii rabbaarraa qe'ee baluun beeku. Rabbi gooftaa. wallahi du'aa isiif kadhanna giiftii anaa. Ji'a sadii kiniini fudhadhu. Wallahi ji'a sadii kiniini fudhadhu. Ji'a sadii meedikaala seena. Dhukkuba kee ji'a meedikaala seena kiniini fudhadhu. Shongallaa kanatti. Daba inshallah. Oy. Gifti ko ijoollee isaati ati gifti. Arsii lixaa. Naannoo kamitti gifti ko? Arsii lixaa Shaashamannee. Abshir gifti ko. Ijoollee Shaashamannee fooloo godhaati jajjabeessaan ijoollee naannoo jiraachuun mala fooloo godhaanii isiniif adeebiftu ijoollee hundaayyuu deebisi nama 700 fooloo si godhee yuusar ko fooloo godhi yaannis ajaadha si galee. Yaannis ajaa'ibaa biyya lamaa keessatti kiniinni riqirsaa jiraadhaan jedhin. Yaa giftii ko wallaahi si agarsiisuu hin danda'a. Ani immoo umurii kee guutuu marfee garaarra waraannadhu jennaan ganama marfee tokko galgala marfee lama garaarra waraannadha. Inni amantaa garaan kiyya fuulla'ee wanfiitii ta'eera. Xalaata agammaddu maalan godhaka. Nduba dhufan dhosse malee jechuudha. Marfee sadiin guyyaatti waraannadha. Wallaahi umurii kee guutuu fudhannaa jedhe. Abshira jechuudha. Kottu nu jala taa'i bashannani. Kolfii taphadhu hin gaddin ishii abshir. Shidhaa galatooma Oromoo adu wallahi birrii fi miti ammas bakka fayyaa kootiin malee an birrii fi miti dhabee qaraan kan bareetti dhiisee. Gomaas yoo sii kennine naannoon diddeewoo birrii dhiisi. Abshir. Wallahi barbaad dalagataa jira alhamdulillah namni anan geenne baay'ee jira. Abshir giiti. Eshi user dhugaa rabbii gaafa isiin boottu hunda keenya dhagahame yoo gartee mallaqaa miidhama qabaatte ani mataa kiyyarraa kaasee si gargaara wallahi yoo miidhama mallaqaa qabaatte ana obboleessa keeti mataa kiyyarraa kaasee si gargaara wallahi mallaqa barbaada dalagataa jira lamaa jira dalaga la alhamdulillah dalagataa osoo harkaa qabu osoo ittiin dalagadheetti yaalamuun fudhadhu kan anan geenne baay'ee jira. Akkasii galatoon ulfaadhu tanuma sirraa feena nama hedduutu jira gartee warri osoo qabu nama nyaachuu barbaadu rabbi fayyaa tan teessii haa kennu Oromoo kiyya du'aayii godhaa fi rabbi fayyaa tana dingatuma sirraa fuudhu obboleetti tiyya rafteetuma kaatee ofirraa dhabi gartee akkuma kaleessa nagaa amma naa baatetti rabbiin qalbii tante qaama kan kee guutuu fayyisee manatti si adeemsu inshallah si duuballee du'aayiin ta fuudhantu tanama duubaatti du'aayii sii goona inshallah tokko kanuma nuti wanti walii goone hawaasa keenya warri jala kana jirtan hundi keessanuu du'aayii godhaa fi mana kana koppiliinkii godhaa ni beektanii bakka adda addaa ramee mana kadhatanii yoo laaltanatti hunga dhiyaatee mana banattee arraba adda addaa deemaa jirti waan taateef kanaaf bakka hin kennamu namni as keessaa waa argatu tokko hin jiru mallaqa takka namni argatu hin jiru yoo gartee itti kasaare malee jechuudha kanaaf mana kana jabeessaa mubaarak kanallee jabeeffadhaa asumaan akkaawuntii kiyya guddaallee gargaarsa Oromoo irratti narraa gubatee fooloo godhadhaa wal jajjabeessaa ijoollee teessan tanama itti himattu dhabdellee irratti affeeraa dhuftee haa himattu isiniin jira galatooma. Kurasa kamiin. Ya kookee kaasisi. Ish dina waliin. Deemi akkoo gaati. Dandeemi ta'uu barbaada. Ishi yoo salkiyyaa galatoomi taa'uu dandeessaati. Nuti qabadhu taa'ishii rakkoo qabu.
Ta'i yuusarii siin kan dubbadhu. Kanaafani warra yuusarii naa galchaa wantan jedheefi warri yuusarii kaan kuni piroofaayilii irra kaanne maqaalee qabanu rabbi malee waa tokko qabanu keessootti gadu badhaa jecha koo kana. Kanaaf warra yuusarii kana naa galchaame. Dhiifama warri maqaa qabdan warra akka warqee munaa jinnii maal jedhamtanu dhiifama naa godhaa hadhaaf. Mee warra duudaa miskiina ol galchina. Ishi yuusar obboleettii koo akkam jirta? Mee taaptaa godhaa bakka hattootaa kana tuttuqaa. Ishi maal taate ati? Nubi lakkoofsa koo siif ergaan keessaan si barbaada waan ta'eef. Waa nyaatamte? Homaa hin nyaatamne ani si barbaada malee rakkina koo sitti ibsachuu barbaadeeti. Ayyee keessaan na dubbisi. Lakkoofsa koo siif kennaa qabadhu. Si daala asirratti kennin fudhatanii kashi labbeen immoo. Kan saasii barreessina qabadhu ishii kan bubeesii barreessina. Barreesseera kun. Ol si deebisee si barreesseera yoo argachuu dandeesse. Hin beeku keessaa laalanis hin beeku. Nan beeka akkasiin hin beekne gati hin beeku ban ol naa galchaa jedhee maan yuusarii kana. Wayi akka gootu gosa yoo komentii irratti si barreeffame qabachuu hin dandeessu. Qabachuu hin danda'u ani garuu immoo lama qaba rakkoo hin qabu kanaanis yoo sii kenne si rakkoo hin qabu. Tokko siif oolaa teessa rakkoo hin qabu. Ishi kunoo lakkoofsa koo isa 22 ijoollee barreessaa fi komentii jalatti. Komentii jalatti barreessuu akka barbaadetti barreeffattee waatsaappiidhaan na dubbifta. Yookiin immoo keessaan si ergeen jira kunoo. Kan barreessee jira iskiriinshootii godhadhuuti. Keessaan illee si ergeen jira kunoo.